waan waa'ee garagaraa hunda isin agarsiisuudhaaf asitti dhiyaattee jirti. Kan biraa tokko wanni isin hubachiisu qabxiin guddaan teessumicha kanarratti ibsi garagaraa kennamuuf waan taa'uuf ibsa kana bikkee sadiirraa waan kennamu taa'u tokko gara silaa itti gaafatamaa yookaan bikka bu'aa dhaabaa kan amma asitti argamu miseensa koree gidduu ABO gara jaal dhugoomsaa dhugaasaa irraa kan lamadaa akkasuma bikka bu'aa ummataa kan magaalaa kanaa Hassan Abrahaam irraa kan sadaffaa bikka buutuu dubartoota obbo Kaznaa Adam jarreen kun bikkee kanatti argamanii ibsa waan isiniif kennuuf ta'aniif jecha ibsa kana gammachuudhaan akka jala buusanii hordoftan isin gaafanna. Obbo Hassan Abrahaam kan lammaffaa gara dubartootaatiin obbo Kaznaa Adam irraan isiniif kennamuuf ta'a. Kana hundaa'u qaamaa fi qalbiin jala buutanii akka dhageeffattaniin kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Kanatti aansee ibsa sadarkaa duraatti nuuf godhamuuf taa'u yookaan nuuf kennamuuf taa'u bikka bu'aa dhaabaa yookaan miseensa koree gidduu ABO jaal dhugoomsaa dhugaasaa dirree kanatti fuula keessan duratti argamee ibsa gabaabaa akka isiniif godhuun kabajaan gaafadha. Fayyata manguddoota keenya haawwan keenya dardarran shamarran ilmaan Oromootii fi saboota biraa hundumaa kan har'aa waaminsa karaa jaarmayoota keessaniitiin waamamtanii afeerraa yaamissa karaa jaarmaa keessaniitiin hawwisoo dhaabatiif godhame argisiisa sana arguudhaaf bakka sanatti wal geessan hundi keessanuu gammachuun haala akkasirratti maqaa Oromooti. Oromoon fuulaa fuulatti gammachuu ofii qabdu hundaa'uu wal argisiifachuu fi haala qabsoon keenya keessa jiruu fi haala guddinni qabsoo keenyaa
sabni Oromoodhaa keessa jiru tokkummaan uummata Oromoodhaa maal akka fakkaatu wal argisiisaa jiru kana keessatti caayaa hafuur baafannoo bilisoomne jennee of hin sobnu bilisummaan keenya qabsoo keenyan dhufa haa ta'u immoo qabsoodhaan boqonnaa duraa hafuur baafannoon walgahii akkasirratti walitti dhufuu keenyan baga gammachuu akkanaatiin walitti dhufneen sinin jedha. Walitti dhufeenyi keenya kun kan laaftutti koflaa taphaan kadhaa qofaan dhufe osoo hin ta'in kan dhiigni hedduun itti gadhangala'ee fi hayyoonni beektonni manguddoonni hawwan hedduun itti dhuman daa'imman Oromoo hedduun itti dhuman alaamanni itti gubatee bakka sana geenya ta'uu isaatiin hundi keessanuu jaallan manguddoon qabsoo kanarratti wareegaman hedduun waan jiraniif namuu kaanee kan beeynu haa yaadannuun isiniin jedhe. Fayyataa gattataa goha dhiisa afaan hin jallisaa dhuma gattaa toleta qabsoon kun dhiiga ilmaan Oromoo hedduutiin kan bakka sana ga'e ta'uu isaatiin dhiiga jaallan yookaan ilmaan Oromoo hedduu kan gadhangale turree bilisummaa kan isaan nu tattaraaranii nu dura ifaa bilisummaa ta'anii boba'anii nu dura qaxxaamuranii nulleen bakka sana gahuu dandeenya. Irbuu uummata Oromootiif seen dhaamsa kaleessa hayyoonni keenya hedduun nu dhaamanii dabran abboonni keenya nu qaban ilmaan Oromoo hundinuu yaadee har'a bakkaan ga'u akeeka isaanii tasdiiqa baasuuf bakka sana geenyee jira. Har'aan boodas waan nu hafe hedduu qabna. Dinnan keenya tokkoonuu nu rafaa hin jiran. Bilisummaan kadhaan hin dhuftu. Alagaan tokko illeenuu hoodhu kana mirgi kee kan haqni kee jedhee jaalatee cunqurfamaadhaaf hoodhu jedhee hin kennu. Cunqurfamaan akkuma kubbaati jedhama hanga gadhiifame takka ka'a hanga roorrifame takka ka'a. Kanaafuu cunqurfama keenya san beeynee roorroo jalaa ba'uuf qabsaawaa as geenyee qabsoo nu dura haftellee itti fufnee fiixa baasuuf qophaa'uu qabna. Kanaafuu akeeka dhaabbanneef fedhii uummata Oromoo guutuuf qabsaawota adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo hundisaatuu qabsoo isaatiif ol ka'ee bakkaarra ga'e sana ga'e. Kan hafe kanallee immoo tokkummaan jabaatee mirga irraa argate kanatti iggitii godhatee kan fuulduraatiif of qopheessuu qabaa jennaa jechuudha. Kana yoo jennu immoo sababii qabaanneeti. Tokko sababiin jiru haalli biyyattii sana keessaa maal fakkaata jennee wal argisiisuun gaarii ta'a jechuudha. Biyyattii har'aa Itoophiyaa jedhamtee waamamtu nus kanuma keessaa tokko Oromiyaanis biyya kana keessatti argamti. Biyyi kun maqaa dimokiraasiitiin haala hedduutu keessatti deemaa jira. Biyya kana keessa akka himamutti sabni xixiqqashaan yookaafuu sabbicuun hedduun naannoo kana keessatti argamu
toora 72 gaha jedhamee himama. Kana hundaa'u bilisa baasaa adda addaan itti uumutu jira. Abbaan bilisa baasan baafadha jedhee uummadha jedhee ka'uu daran kan namni meeshaa godhatu ittiin sosso'aa jiru hedduun mul'ata. Akkuma kana jaarmoonni garaagaraa sababii malee akka jaaramaniif dhiibbaan godhamaa hin jiru. Kaleessa qabsoon biyyattii kana keessatti jirtu lolli deemaa ture lola lamarraa gara 3 tarkaanfata. Lamaan sun kan cunqursaan hacuucisan humnaan dirqiin isin bulcha jechaa turee fi olaantummaa saba tokkootiif hundi keenya hin dhiitamnu jedhee saboonni garaagaraa qabsoo godhaa turanidha jechuudha. Kun deemee lolli sabaa kun guddatee mootummicha raasuudhaan kana keessaa uummanni Eertiraa lolatee biyya ofii guututti bilisoomfachuu danda'u. Tigraay biyya ofii bilisoomfatee san booda immoo bakka bu'aa dargii ta'uun ni mul'ata. Kunis maqaa tokkummaa Itoophiyaa jedhuun. Kaleessa tokkummaa Itoophiyaatiin akka bineensatti namni keenya garafamaa ture. Har'allee maqichi sun deematuma jira. Maqicha saniif diddaa fi dantaa ittiin qabu garuu mirgi keenya nu eeggamee fedhiin keenya nu guutamuu qaba. Tokkummaan kan fedhii irratti hundaa'u malee kan boorsadhaan walitti nama hidhamu sun cunqursaa. Cunqursaa bisa fedheetuu ni didanna. Kanaafuu haalli biyyattii kana keessa jiru har'as akkuma kaleedhaa tokkummaa Itoophiyaatiif maqaa dimokiraasiitiin sosso'amaa jira jechuudha. Sabni Itoophiyaa hundinuu hiree ofii ofiin haa muratu. Mirga kanaa hin tiksinaa jedhama afaaniin. Mirga kanaa tikfamuuf immoo har'a humni aangoo qaban maqaa Itoophiyaatiin deemet aangoo of harkaa qaba. Akka kanaan olaantummaa qalee Amaaran mootummicha keessatti durfamaa turte har'a olaantummaa Tigreetiin durfamaa jira jechuudha. Olaantummaan Tigreedhaa afaanin dimokiraasii jedhanii lallabaa jiraatanillee Oromiyaa keessatti uummata Oromoo bajamee hojiirra oolaa jira yoo jenne hin jiru. Kaleessa yoo naftanyaadhaan bulaa turre har'a immoo warreen Tigree bakka bu'anii aangoo hojii bakka iyyattuu ofii qabatanii olaantummaa isaanii kabachiisaadha. Mootummaa Itoophiyaa jedhuun tursanii sossoosaa jiru. Kana keessatti gaa waan isaan godhaa jiran kana arguu dhabaaf osoo hin ta'in afaanii waan jedhamu sun hojiitti fassarsiisuudhaaf yookaan hojiitti akka hiikan gochuuf qabsoo nurraa eeggamu hidhannoo duraan hidhanne jabeeffachaadha. Harka tokkoon makra harka tokkoon qawwe oowwitu fal'aanaa qabbanootu harka akkuma jedhanii taatu akka jedhamitti dhumatti heddummoo akkuma duraan hidhannetti bakkaan geenya jennee itti sosso'aa jirraa jechuudha. Fuulduraafis kan hafatu kanu haalli amma jijjiirus akkuma isin quba qabdanitti dimokiraasiin dhugaa sun hojiirra oolaa jira jennee of sobuu osoo hin ta'in wanti hojiirra oolaa jiru hin jiru. Bakka hedduutti biyyuma abbaa keenya biyyuma keenya irratti jaaramnee waa hubannee of bulchaa jiraachaa osoo jirru of dandeenya osoo jennu ifin dandeessan homaa ofiin gootan kan jedhuun bakka hundattuu fidanii sirna alagaa yookaan alagaan dhufee biyyuma keenya irratti ilma Oromoo ajjeesaa
hidhaa mana irratti gubaa akkuma qalleessaa naftanyaa hidhachiisanii qaqqalchiisaa fincisiisaa jiru jechuudha. Dabreetis karaa dabruu ol deemuu gad deemuu hundarratti rakkisuun ni ture. Kun egaa hiniinee lolatti of jijjiiree ture yeroo dabre keessa. Naannoo Harar kana bakka Ihaadig jiruu fi adda bilisummaa Oromoo jiru hundattuu lolaatu ture. Har'agaa lolli sun manguddummaan qabbanaawee jira. Haa ta'u immoo qophiin hundinuu of dagannoo malee of tiksaa gurguddaa jedhanii kan himamu gad tokko illee nu hin jiru. Kanaafuu hiree keenya kana murteeffannee mootummaa mataa keenyaa ijaarrachuuf qophaa'uu qabna. Kaleessa Itoophiyaan du'aa turre. Har'as Itoophiyaan ta'an mootummaa mataa keenyaa Oromiyaa ijaarrannaa jechuudha. Kan nu hafatus kana beekee ilmaan Oromoo hundinuu qophaa'uu qaba. Hiree mataa keenyaa murteeffachuu qabna. Hiree mataa keenyaa kan nuti murteeffannus namaan nu bulchaa nama jalatti bullaa osoo hin ta'in ofiif of bulchina mootummaa mataa keenyaa ijaarannaa biyya teenya irratti beekamoo taanee Oromummaan mul'achuu qabna. Aangoo politikaa argachuu qabna jennee yaaduu qabnaa jechuudha. Gabaabsee egaa karaa kiyyaan kanuman isinii darbachuu barbaada. Tokkummaan uummata Oromoo haa waaru. Hiree keenya ofii murteeffachuudhaaf qophii. Hiree keenya kan murteeffannu mootummaa mataa keenyaa ijaarrannee nagaa waaraa argachuu qofa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Tolegaa roobni kunillee nu jalqabaa jira fakkaata. Haa ta'u mee waa hundaafuu jabaannetuma afachuu qabna. Yoo adda nu galchellee egaa itti deebineetuma fixanna. Waan har'a qopheeffanne kana diiglee biraan gal. Amma gaa itti aansee haasawa karaa obbo Hassanii akka nu godhan gaa. Isa tokko tokko isinii kennanii gaafatan. Galatooma gaa. Abbootiin keenyaa fi akkasuma sheekan amantii keenyaati. Haadhawwan keenyaas obboleewwan keenyaas akkasuma maatawwan keenyaas ufti keessanuu dachii kanarratti argamnee yaada kana wal dabarsuudhaaf waan nasiiba harkanneef hedduudha gammachuu gama kiyyaan magaalaa sanaatiin isin dhageesse jechuudha. Dhugumatti egaa magaalaa sana keessatti dachiin ammarra dhaabbadhee yaada kana dabarsu tun eenyuun akka durfamuu turte isin cuftinuu ni beektan jechuudha. Eenyuun akka durfamuu turte isin cuftinuu ni beektan. Akkasuma hiree sana harkannee bakkittoo sanatti agartee yaada kana dhiyeeffatuudhaaf dhuguma dhugaatti magaalaa sana keessatti mataa kiyyarraa eegalee amata 15 kanuma cufallee ammallee eenyuun akka harkannee bakkittoo sanatti akkaan harkadhee anillee dhaabbadhee isinillee bakka sana dhuftan dhugumatti ijoollota keenya dhiigawwan ilmaan keenyaatii fi obboleeyyan keenyaatii fi akkasuma saayibban keenyaatiin akka harkadhinaaf guyyaadhaa isinilleedhaaf guyyaadhaa hedduun galata galchaa fi isaan sanilleedhaaf jechuudha. Asumatti aansuudhaan waa xiqqoo waan roorroo bakka sanatti dabarteen isin yaadachiisa. Ta'u uummata keenya irratti dabarsee fi tamataa jallee walumaan ta'ee akkasumaan isin yaadachiisa. Maali naannoo kanatti bakkittoo nama jiru tun kaambii waraanaa turte jechuudha. Kaambii waraanaa kana keessatti guyyaa irraa boodaa kan irraanfachuun nurratti hin jirre. Ijoollota daa'imman ilmaan nam 11 walitti qabanii isaan san keessatti illee anallee hiruudhaan mataan kiyyalleen dinagdee hin qabuuniif baasuu dandeettiin jira. Alaakiin jara sanillee nam tokko gama isaanii dubbatuudhaaf yeroo san keessatti waan if wareeguun
mataa keenya kana nu dabarsu jecha garuu uummatuma fi baasuudhaaf kamaallaqaan bakkittoo sanillee na wajjin beelleen ni jira. haa ta'u warri hafee bakkittuma sanitti akkuma jiranitti gatanii biraa deeman. Naannoo kanatti bichaa otoo hin ta'in naannoo uummanni Amaaraa takkaa mangistiin dabarte bulchuu turteen keessatti Hararis haa ta'u Bakkayyittuu harkatti haqatanii ilmaan Oromoodhaa hanga duraan mangistuun haadaan guuree miin fixacee dadhabe san karraa ta'es ni binne jechuudhaan yaada akkasii hangas akka fixanii biraa deeman jechuudha. Dachiin tun hangamillee taatu kan irraanfattamnee lafa taarifaadha. Kanaafuu har'aan tana gaafa duraa jara kana ilaa asii kaasii hanga naannoo burqaadhaatti itti nu tulchisuu turan itti duuluu turre. Maal akka isaan ta'an hammeenya isaanii malee namni ol lele tokko magaala faarru waliin hin jujan. Bareedumna isaaniitii fi gaarummaa isaanii nuuf hin himne turan. Numa kana wal olaachisaniiti nuu kana waliin waraanuu turan jechuudha. Kana cufoo otoo beeynuuti isaan kana diruu turre har'ammoo dirinsa isaan dirresan irraa rabbi ol ta'ellee akka gartee galata dhiifama nuu godhu kadhatu jira jechuudha. Maaliif otoo beeynuuti? Guyyaan har'aan kanaa kun guyyaa duraan nutilleen bakka sanatti argamne yaada kana darbatuu hin dandeenye ta'ee mul'atee gammachuun osoo argamtu har'allee duuba har'allee numa kana maqaa tokkoon gama amantiidhaatti maqaa tokkoon gama dimokiraasiidhaatti jaanii adda nu baasuun har'allee ni argamte jechuudha. Naannoo uummata keenya adda babaasuu keessatti illee alagaan har'allee waan akkasii nurra fiduudhaaf dhugumatti guututti mul'atte jechuudha. Nuufiti daa'imman amma dhalatee buuni beekama namni lakkuma ol booda jiruuni irra beekumsiifaaf. Kanaafuu gaa har'aas baruus nuti gaa magaalaa sana keessatti bichaa otoo hin ta'in naannoo daangaa keenyaa irratti moohinnaa keenya akkasuudhaaf akkaataa amma dura alagaan nutti taphattisan namni yaadatu tokko har'aas deebinee waa harkaa lagaa miila lagaa jala kufnee miila namaa dhiinee isaantu bilisummaa nuu kana jennee hin eeggannu. Kanaafuu jaallirree fokkuma nu dheeysatti isinillee dhaaf dhagannee jira anillee waa hedduu waan hin dheeressu qabu. Kun hangas akkatti qabsoo keenya ta'uu qaba jechuun xiqqaa fi guddaa keenyaafis. Kanaafuu gaa ammallee akkasumatti nuti ilmaan Oromoodhaa heddumina keenya keessa dirijjitii adda addaa jedhanii hanga abbaa shaniitti adda nu baasanii jiran. Shanan bira dabranii hanga jahaatti jedhaniitti jira itti fufuu jiran. Kana addaan beekuudhaan dirijjitoota jahan nu godhanii maqaa amantiitillee fiidanii hanga nu godhan takkatti alagaan ammallee adda nu facaasuudha. Nu qophaa'uu jiran nutillee isirraa garree jirre jechuudha. Kanaafuu namni abbaa feete haa ta'u ilma Oromoo ta'e mirga isii gadhiisee namaaf adda godhu hin ta'u. Har'aas baruus tokkummaa uummata keenya Oromoodhaa abdii teenya. Abdii teenya tokkummaan uummata Oromoodhaa addaan hin fo'amu. Akkasitti gaa fuula dura abdiin teenya hangas takka jabduudha. Nuti ammallee alagaa miila jalatti kufnee waan ittiin bulchuu dandeenyu irratti namaan nu qopheessaan nu bulchaa jechuudhaaf hoggi takka illee karaan hin kennine jechuudha. Lafa kanarratti gaammaan ta'e hangana mirga harkannee hangana hiree harkannee dubbatuudhaaf galanni ijoollota keenyaa mataan isaanii umriin isaanii haa dheerattu. Ammallee bilisummaa namni namaa kennu bilisummaa miti. Jaarraa duratti gabrummaadha. Gabrummaa duratti qabnu daran har'a gabrummaa san maallaqa illee bakka barbaanneen argineen nu ga'u jirti alagaan hangana.
wajjin yeroo dheeraa turan. Itti aansuudhaan haasawa bakka bu'aa Konyaa Baddannoo. Itti aansuudhaan haasawa bakka buutuu dubartootaa. Akkasuma kanarraan booda kan sagantaan itti fufu kan hawwisoo dhaabaa, hawwisoo caffee gadaa yoo ta'u, maqaa keessaniin jaalluqoomsaa bakka bu'aa dhaabaa miseensa qoree jidduu adda bilisummaa obbolaa keenya hundi keessanuu baga gammachuun bilisummaa guutuu osoo hin ta'in hafuurbaafannoo qilleensa bilisummaa shurufkeeffannee nuti oduudhanuu du'aa turre fuula wal garree ummanni bal'aan Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo dabballoonni dhaaba kanaa fuula waliin teenyee akkasitti wal geenyee hawwisoo aadaa Oromoo argisiisan kaka'iinsa aadaa qabsoo keenyaa haala irraa keessa jiru wajjin waan jiraan nu argisiisuuf bakka sanatti wal ga'anii wajji hundi keenya wal geenyeen isiniin jedha. Akkasitti walitti dhufuun keenya kun ittiin deemee yookaan akka duraan teenyee yaa Rabbi nu bilisoomsii argame osoo hin ta'in dhiiga ilmaan Oromoo abbootii keenya fi hayyoota dhaaba kanaa daa'imman Oromootii fi dardarran Oromoon hedduun itti wareegamanii alaamana itti dhabnee keessafuu dirreen har'a irratti wal geenye kun kan ganda diinaa yookaan mooraa diinaa kan keessatti ittiin ummanni bal'aan Oromoo hacuucamu daangaa bobbaa waraana bilisummaa Oromootii fi daangaa mootummichi godhate turtee jechuudha. Har'a ammoo bakka akkasii sanitti lafee dhiiga ilmaan Oromootiin hundi keenya akka bakka sana geenye ni yaadan. Kanaafuu yeroo gabaabduuf obboleeyyan keenya, hayyoota keenya, beektota keenya hunda isaanii kan du'anii achi ta'anii nu eegan yookaan maal jedhan waan nuti dalayne san gahan jedhanii abdii keenya du'an san yeroo gabaabduuf ol kaanee haa yaadannuun isiniin jedhe.
lafaarra maqaa biyyaatiin waamaman hedduu kan caaltuu fi kan guddoo jedhamtee himaman keessaa sadaffaa keessatti argamu kanarra qubannee osoo jirru maqaan keenya fi jireenyi keenya biyyattii Afrikaa jedhamtee waamamtu kanarraa fuudhamee maqaa alagaan nu mul'e Itoophiyaa malee kan hin beekamne taane maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin sanyiin keenya hedduun dhumee hayyoon barattoon daa'imman haawwan meeqa dhabnee ittiin alaamaa dhabnee mirga ilma namummaa dhabnee dhiitamaa ture. Kun seenaa bara 117 kana keessa ture jechuudha. Haa ta'u uummanni Oromoo kana dura seenaa boonsaa bareedaadhaa fi dagaagaa sirna ittiin bulu qabaachaa ture jechuudha. Sirni kunis sirna gadaa dimokiraasii yookaan walqixxummaa jedhamee faarfaaruudhaan beekamu ta'uu isaa hundi keenya ni yaadannaa jechuudha. Nu ilmaan Oromootiif nan alagaan har'a dimokiraasii jedhee tattaafataa jiru. Hedduun nuti dimokiraasiin bulla jedhu kan sadarkaa isaa hin ga'in dhaabuudhaa fi faaruun hin